Akkam nagaa jirtanii ashama. Sila yoo namni isitti waa dubbatu maraata fayyaa hin qabdu. Bal'isni namni kun namni isitti dubbatu kun dhugaa rabbi isinii jedha. Nama fayyaa qabu waa dubbatama. Namni maraata inni dubbatu iyyuu nama iftoomina qabu, nama sabaaf yaadu, nama quuqamni lammii itti argamu, ka quuqamni hawaasa isaatiif qabutu dubbata malee namni maraata hin dubbatu jira kenna. Barin baranne nuuf haarawa jechuun namni viidiyoon barin dubbatu nafa Oromoo dubbatu waan hin jirreef namichi kun maraataadha jennaa beekta nuuf haarawa. Uummanni amma yoo bakka biraa laalte amma Araba laalte Faranjii laalte wal gorsanii yaada walii dabarsanii yaada shir walii godhan nu amma viidiyoo maa yoo argine nu maraataadha jennu namni viidiyoo nutti haasoo kana jiddumaan jaalli kee tokko kalee san taphachiisimee waan ajabaa isinitti dubbachuu edha dhageeffadha waan takkuu hin dubbatin maal duraan iyyitanii miti maal duraan maraatanaan jettanii miti maraatanaan jechuuf jettaniirra waan naan jedhe televizyiina argee gaafa duraatiif jedhee beektaa nama tokkotu televizyiina argee jennaan maskootii keessan ijoolleen bilillee taphataa bilillee keessa waa arge jedhee gallaba duuba taree laalan homaa hin jiranii beektanii homaa dhabe achillee televizyiinuma kanaan galleef jechuu waan isin amma haarawa jechuu xiqqoo namni kenna kun waallee argee hin beeku waan akkanaallee namni viidiyoo namni afaan Oromoo haasa'u kuni televizyiinii yoo taate malee namni viidiyoon haasa'u kun waan hin jirreef maraataadha jenna wanni haarawa nuuf taateef jechuu maraataa miti nama fayyaa qabu sitti haasawa nuuf haarawa waan ta'eef maraatuu nutti fakkaatti jechuu dhaamsi kiyya kasitti dhaamu hin iyyitanarra an kanaan dura xiqqoo tuqee jira. Waa'ee qabsootillee miti waa'ee amantiitillee miti waan ajabaa kan isin dubbachuu barbaada namni ammoo galtuuf hin galtiif an ammoo dhimma kana dhugatti dhimma akkaan nama yaachisu akkaan nama gubu jechuudha dhimma hawaasummaati rakkina guddaa qabna nuti uummanni Oromoo rakkina guddaa takkaa lama akka rifeensa mataatti nutti baay'ate qabna jechuudha rakkinni keessaa ka hawaasummaa qabna rakkinni hawaasummaa keessaa ammoo ka maali ammoo an biraa eegalee jedha gurbaan waan biraa eegalee nutti mataan garagalchi qaata qabsoo jedha qaata amantii jedha waa'ee fuudha fi heerumaati dhageettanii wallaahi waa'ee fuudha fi heerumaati haa kolfitanii fi miti namni sammuu qabdan akka nama waa xiqqoo barateetti akka nama hammayyoometti naa dhagahame waa'ee fuudha fi heerumaati. Ani xiinxallee shamarran biyya Arabaa baate tana hundumaa xiinxallee jechuudha dhiirallee xiinxallee rakkinni guddaan bakka jiru amma rakkinna bakka mara shamarran biyya Arabaa nama arrabsitii shamarran biyya Arabaa nama arrabsitii jedhan maal rakkinni isinii himu arrabsa akka feetanitti dubartiin heeruma dhabdee yaabboleeyyanti shamarri biyya Arabaa heeruma dhabdee jaarsa dhabdee akkatti nama arrabsiti dhugaa isiniin jedhame shamarran hedduu ta'an beeku heerumnan achumaan callifti gaafuma guyyaa heerume naan jette Facebook irratti simbaane komintii hin kennitu hesaabi wanni hin gootu cal dubartiin heeruma dhabdee akkanatti iyyiti wanni akkas babaaftu suuraa as baatee kun viidiyoo maxxansee kun kaan jedhuuf heeruma dhabdee akkana taate dhugaa rabbii isiniin jedha maaliif dhiirti tun bishaanitti dhumte tun lolaan dhumte dhiirti hin jirtu jechuu amma bara dabree nama 180 maali asirra biyya kanarraa ari'an san keessa harki 99 dhiira dubartiin lafatti haftee jirti biyya galtu dubartii biyya Arabaati jedhamni fuudhuuf hin jiru isii ammoo maal jetti ada ofitti qabuuf dalagadhee qorqorroo ijaaradhee gaafa mallaqa argadhe abbaa fedhanna kadhataa namni kadhatu hin jiru jechuudha umriin soddoo wallaahi shamarree natti bilbilee shamarree mucayyoon takkaan bilbiltee meeqa jennaan ati umriin kee 38 jetti waan nama gaddisiisa hedduu jira yoo dubbatte waan akkasii sanin fedhani baalagee miti jetti heerumuun baalagummaa miti biyyoota tokko isinima biyya Hindii fi Paakistaanii mucaan tokko ollaakii kana jira waggaa 8 taa'ee maaliif waggaa 8 jennaan mucaa gurbaamoo intalatiya fuudhutu doolaara 10,000 intalatee sirraa fuudha doolaara 10,000 naa kafaltu malee sirraan fuudhu naan jedhee san dalaguuf as taa'a biyya ambaatii Hindirraa Bangaal irraa dhufanii birrii dalaganii jechuu namaa kafalanii mallaqaan intalatii rabbii jedhi maal onarraa fuudhi intalatii jedhanii mallaqa kafalanii nu san dhiisitii yooma waa'ee fuudha fi heerumaa dubbanne qaanii salphina kun ammoo dhugaatti mee kana dhaga'u taate mootummaan maanuu akka mootummaa uf jedhee ka jira taate waa'ee diiyaaspooraa kana keessatti dhimma kanallee waan tokko dhaabanii warri amantii sheekotiin amantii manguddoon biyya seera gootee akkaataa namni itti waliin qaanfanne
dubartiin itti heerumtu dhiirti fuudhu dhugaa rabbiitti rakkinni hegereen ta'e gara kanallee hegeree rakkinni guddatti deemaa jira jechuudha akka lammii Oromootti maaliif dubartii waggaa 30 40 gahaa jirti dhiira innillee itti dubbatuuf hin arrabsiti warra dubbatuuf mallaqa guddaa irra barbaadan lakkin talteen heerumtu haga qorqorroo ijaartutti haga makiinaa meeqa bittutti gaafni isiin qorqorroo ijaartuu fi makiinaan bittu fuul walitti gochurraa eenyuun isii ilaalu hin jiru jaarsa malee hafti jechuudha amma isiin tokko keessan dubbii yaa bareedduuti yaa kan dhugaa itti fakkaatti waan namni fuudhu itti fakkaatti kun fuudhaa miti ammallee fuudha badaa tokko jira kama bilbilaan ka warratti nimni suutanii taa godhannaa gaafa biyyatti galii akkasumatti wajjin jiraatan kunillee sirrii miti yaa jira kenna mee warri manguddoo kun haa arrabsan beeku ijoollee nama shamarree akkan jetti maqaan godhana arrabsanii haa arrabsanii warri sammuu qabda warri gurguddaan yaa buleeyyantii Kuweetitti Dubaayitti Kataritti Suudi Arabiyaatti Makkatti maktaba wayii ka Oromoo jechuudha namoota Oromoo kana shamara heeruma barbaaddullee sheeka waa saaxilee garte intala takka intala biluutti jaarsa barbaadnatti bilbilte kan jenne garte ka kabajaan isii akka heeruma barbaadullee gurbaa heeruma barbaadullee warra isitti dubbatee fi sheekanatti matanii sheeni kun ammoo warra dubbatee fi takki ka kiristaanallee qeesii yoo jiraate takki manguddoon biyyaa jiraate akka heerumtu godhaa jira kenna egereen ta'e egeree salphinaatti deemaa jira jechuudha waan kan namni qaanfata irraan dubbatu mootummaan itti xiyyeeffatee biyya arabaa tana keessatti intala kuma dhibba afurii fi gurbaa 400 yeroo takka fuusisu azzawaajil jamaa'i jedhanii heerumsiisuu yeroo takkatti mootummaan irratti xiyyeeffatee waan kana dalaga jechuudha akka intalti waggaa 18 dabarre waggaa 20 hin dabarre amma hedduun jechuu shamarran teenya ta waggaa 30tu jira 25 gahu jechuun maal jechuudha fitta umrii isii maal ta'u 25 achiin booda maal ta'u waggaa 25 osoo ilmoota akka dhaliin waggaa 40 geennan ilmoon dhiin irraa dhaabate ilmoo dhaluu hin dandeettu jechuudha dhugaa rabbiitti kun rakkinna hawaasa keessa jiru tariitii ammallee rakkinni jidduu keenya jiru maali kanaan dura mee islaama fi kiristaanni wal haa fuudhu Oromoo ta'uu qofaan osoo alagaa biraan fuudhin wal haa fuudhan jennaaniin wanni akkasiin ta'u jettanii yaa eegotan mee sun haa hafu godinni tokkotti hin heerumtu intalti Jimmaa Arsitti hin heerumtu Harargee intalti Harargee takka Jammatti hin heerumtu ta Wallaggaa Harargeetti hin heerumtu maaliif warra ganda kiyyaa malee warra godina kiyyaa malee jetti isiilleen akkas jetti gurbaalee lakkii intala godina kiyyaa malee hin fuudhu kunillee rakkina guddaadha godina wal gaafatu miti Oromoon wal fuudhuu bakka jiruun jechuudha Oromoo ta'uu qofa Wallo haa taatu Wallagga haa taatu Jimmaa haa taatu Booranaa haa taatu Oromoo ta'uu qofa wal fuudha malee godina kiyya laalaa hin jedhi riskii si dhufee abboleetiiti atillee gurbaa atillee intala argite godinuma mararraa fuudhe ta ganda kennaa hin jedhin talammataati ammoo ta boodarra itti xumuree isinii hadhaamu fakkeenya gurbaa dheeraa akkanaa barbaadaa intala dheertuu akkanaa barbaadaa ta funyaan qaqqajeelu barbaadaa ta mudhii sonsaa barbaadaa maali huma sharxii bu'aan qabne jechuudha gaafii nama kana riskii si dhufe gabaabaa haa ta'u dheeraa haa taatu intalti gabaabduu haa taatu funyaan qabdu haa taatu funyaan hin qabne haa taatu fuudhii yaa obboleettiiti fuudhii yaa obboleessa kiyya atillee heeruma yaa obboleettiiti riskii si dhufe nama tokko yoo haalli isaa si tahee konkolaataa qabaatu malee jette eessaaf namni kun Oromoon kun konkolaataa qabaatu miliyoona tokko qabaatu malee fooqii qabaatu malee ittiin heerumu okay intalti diimtuu taatu malee hin fuudhu gabaabduu waan taateef hin fuudhu mudhiin isii waan qal'oon ta'iniif hin fuudhu shartii akkanaa kana dhiisaa intala ta'uu fuudhi gurbaa ta'uu fuudhi duniyaa isaa hin laalin isiniin jedha tolchaan arrabsaati maraata leenaan jedha galatooma ofii warri aqlii qabdantiin intala dubbiitii sana